Harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun Waashingtan DC irraa gama raadiyoo fi televiziyoonaan kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata caamsaa 3 bara 2002 qophii har'aa waliin Antuu Jubee Horaati. Mana murtii waliigalaa Oromiyaatti kanneen dhiyaatan gaazexeessota lama laalchisuun kan abbaatoon isaanii dubbatan oduu keessatti oduudhaa booda immoo guyyaa walabummaa har'aa addunyaa irratti kapireesii jechuudha kabajamee oolu irratti gabaasa qindeessine akkasumas ABO'f KFO'n mootummaan lammiiwwan nagaa hidhuu akka dhaabu ibsa isaan kennan dhiyeessina. Waa'een uummata Oromoo sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera oduu addunyaaf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Hayyuun bu'uuressaa fi hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan turan Dr. Taaddasee Eebbaa dhukkubsatanii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti erga yaalamaa turanii booda kaleessa du'aan boqochuu isaanii adda bilisummaa Oromoo fi waldaan hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa ba'ee akka jedhutti adeemsa dheeraa qabsoo bilisummaa saba Oromoo ABO'dhaan geggeeffamu keessatti dirqamaa fi itti gaafatama sadarkaa adda addaatti itti kennamaa ture nama bahaa turanidha. Dr. Taaddasee Eebbaa hayyuu saayinsii fi barreessaa ta'uun illee nama beekaa qooda guddaa gumaachaa turanidha. Hordoftoota keenya seenaa Dr. Taaddasee Eebbaa sagantaa keenya fuulduraa keessatti bal'inaan itti deebina. Sababa du'iinsa qondaala waraanaa duraanii Meejor Jeneraal Gabramadiin Fiqaaduu ilaalchisee gabaasa haakimootaa eeggachaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa ibsuun isaa gabaasameera. Dhimma kana irratti gabaasaan VOA Iskindar Fireew kan haasofsiise deetaan ministeeraa Fiqaaduu Tsaggaa akka jedhanitti sadaasa 2020 kaasee mana hidhaa keessa kan jiran Jeneraal Gabramadiin dhukkubsachuu isaanii akka odeeffannoo hin qabne himaniiru. Meejor Jeneraal Gabramadiin Fiqaaduu yommuu Maqalee keessatti waraanni TPLF waraana federaalaa irratti tarkaanfii fudhate akka walqunnamtiin raadiyoo waraanaa addaan citu taasisaniiru jechuudhaan himatamanii mana hidhaa keessa jiraachuun isaanii ni beekama. Gaazexeessonni Oromiyaa News Network lama Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu gocha farra mootummaatiin himatamanii guyyaa har'aa mana murtii olaanaa Oromiyaatti dhiyaataniiru. Oolmaa mana murtii isaanii har'aa abukaatoon isaanii obbo Guddannee Fiqaaduu bilbilaan Finfinnee irraa gaafatamanii akkana jechuudhaan ibsaniiru. Gaazexeessota kana dabalatee namoota 17 isaan kun kan isaan ittiin himataman mannaa yaalii mootummaa jijjiiruu kan jirudha. Kanaan dura mana murtiitti dhiyaatanii mannaan seera yakkaa bara 1996 keewwata 258 walitti hidheeti abbaan alangaa kan himate. Nutis kanarratti mormii sadarkaa duraa dhiyeessinee jirra. Mormii sadarkaa duraa dhiyeessinee irratti immoo guyyaa har'aatti kan beellamamee jiru deebii akka kennuufidha abbaan alangaa ture. Abbaan alangaa isaarra deebii isaa qabatee dhiyaateera. Mormii sadarkaa duraa irratti nuti dhiyeessine irratti deebii isaa dhiyeeffatee dhufe. Deebiin isaa nu qaqqabeera. Kanaachi booda manni murtii mormii sadarkaa duraa nuti kanaan dura kaafnee fi deebii abbaan alangaa irra dhiyeesse iddoo tokkotti qoratee gara murtii kennuudhaaf gaafa 4/9/2014 akka lakkoofsa biyya kanaatti kennee jira. Gaazexeessota lamman hidhaa jiran Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu ilaalchisuun gareen idilee addunyaa mirga gaazexeessotaatiif falmu CPJ'n ibsa kaleessa baaseen mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota lamman akka hatattamaan gallakkisu himannaalee irratti dhiyeesse mara akka irraa kaasuu fi miseensota pireesii irratti xiyyeeffachuu akka dhaabu gaafatee jira. Addunyaa irratti dhaabbanni mirga pireesiitiif falmu gabaastota aldaangaa yookaan Reporter Sans Frontières yookaan Reporter Without Borders guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisuudhaan ibsa baaseen Itoophiyaan biyyoottan mirgi walabummaa pireesii rakkisaa ta'e keessa jiraachuu ishee beeksiseera. Dhaabbatichi gabaasa isaa bara 2022 keessatti biyyoottan walabummaa pireesii hedduu gaarii hin taane qaban 28 keessaa Raashaan tokkoffaa irratti kan argamtu yommuu ta'u, Afgaanistaan, Hoong Koongii fi Maayinmaar tarreeffamaniiru. Itoophiyaanis isaan keessaa tokko akka taate eeramteetti. Itoophiyaa ilaalchisee akka gabaasni Reporter Without Borders jedhetti walwaraansa Tigraay keessatti jalqabameen walqabatee ugguriin odeeffannoo fi sochii gaazexeessotaa irratti taasifame sadarkaa biyyattiin kanaan dura irra turte irraa gadi buusuu danda'eera.
Itoophiyaan Afrikaa keessaa walabummaa pireesii dhabuudhaan sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Addunyaarraa sadarkaa 24ffaa irra kan jirtu biyyi Afrikaa Naamibiyaan Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti akka fakkii gaariitti kan fudhatamtedha. Faallaa Naamibiyaatiin immoo Eertiraan biyya mirgi gabaastotaa fi miidiyaa keessatti hin kabajamne ta'uu ishee gabaasni kun ibseera. Hordoftoota keenya dhimma guyyaa pireesii addunyaa irratti oduu booddee gabaasa bal'aa qabna. Yeroo ammaa lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 6 ta'an hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamanii namoonni 800,000 immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uudhaan mooraa naannoo magaalaa Moqaadishoo jiru keessa qubatanii jiraachuu isaanii sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n himuunsaa gabaasameera. Akka dhaabbileen gargaarsaa jedhanitti namootaan rakkina keessa jiran kana qaqqabuudhaaf teknooloojiin bilbila harkaatiin maallaqa dabarsuu gargaarsa guddaa gochaa jira. Bakka deeggarsi dhaabbilee gargaarsaa qaqqabuu hin dandeenye kutaa Shabalee irraa ijoollee ishee 6 wajjin karaa dheeraa deemuudhaan mooraa buqqaa'otaa keessa seenuusee kan ibsite namni Hasiyaa Muktaar Haasan jedhamtu akka bilbila harkaatiin maallaqa namaaf dabarsuun ishee fayyade dubbatteetti. waxaan kusoo barkaanay awaaro xoog leh biyo la'aan dhibaato kuleel ayaa jiro A severe drought, water crisis, extreme heat and lack of food forced us Hongee hamaa rakkoo bishaanii ho'a hamaaf hanqina nyaataatu mana keenya dhiisnee akka baqan nu dirqe. Maallaqa gama bilbila moobaayilaan nuuf ergamuun nuuf himametu akka as dhufnu nu taasise. Fedhii keenya guutuuf xiqqoo ture obboloota koo hedduu dararamnee jirra. Qindeessitoonni deeggarsa dhaaba gargaarsa baqattootaa Noorweey namootaan 65,000 ol ta'anuu fi karaa bilbila harkaatiin maallaqa erguudhaan buqqaatota gargaaruu isaa ibsaniiru. Dhaabbanni dhuunfaa Harmuud Teleekoom jedhamu dhaabbilee gargaarsaa wajjin hojjechuudhaan akka rakkina buqqaatotaatii fi baqattootaa furaa jiru itti gaafatamaan dhaabichaa Abdurrazaaq Saalaad Ahmad dubbachuu isaanii Muhammad Sheek Nuur Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf gabaaseera. Mootummaan loltootaa yeroo ammaa biyya Maalii bulchaa jiru waliigaltee ittisaa biyya Firaansii wajjiniin qabu addaan kutuu isaa ibsee jira. Dubbi himaan mootummichaa Koloneel Abdullaahii Ma'iigaa ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin mootummaan isaanii waliigaltee mootummaa Firaansii wajjiniin adoolessa 16 bara 2014 taasise haquu isaa himuun isaanii gabaasameera. Akka dubbi himichi dabalanii jedhanitti Firaans ji'a guraandhalaa keessa waraana ishee Maalii keessaa baasuudhaaf murteessitus ammayyuu humnoonni Faransaay daangaa qilleensa Maalii keessa seenuudhaan akka birmadummaa biyyattii dhiibaa jiran dubbataniiru. Ibsa mootummaan Maalii baase kana irratti amma gabaasni kun qindaa'etti Firaans irraa deebiin kenname hin jiru. Mootummaan loltootaa Maalii erga ji'a hagayyaa bara 2020 humnaan aangoo qabatee kaasee walitti dhufeenyi Firaansiif Maalii muddama keessa galuun isaa waan gabaasamaa turedha. Kun sagalee Ameerikaati. Hoogganaan waldaa kiristaanaa kaatolikii Poop Firaansis pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin wal arguudhaaf gaaffii dhiyeessanis akka deebii argachuu hin dandeenye dubbachuun isaanii gabaasameera. Poop Firaansis erga Raashaan Yuukireeniin wareegte 7 sadii booda karaa dippiloomaatota Vaatikaaniin pirezidaantii Raashaa waliin akkaataa wal waraansa dhaabuu irratti haasa'uudhaaf gaafatanus amma ammaatti deebii akka hin arganne barruulee biyya Itaaliyaatti maxxanfamu Kureer Deltaa Seeraa jedhamu wajjiniin gaaffiif deebii taasisan keessatti ibsaniiru. Poop Firaansis gaaffiif deebii kana keessatti Vilaadimiir Puutiin caamsaa 9 bara 2022 waraana xumuruudhaaf akka karoorfatan muummee ministeera biyya Hangaarii Viktor Orbaa irraa dhaga'uu isaanii akka ibsan gabaasameera. Caamsaa 9 bara 1945 guyyaa Raashaan humnoota naazii irratti injifannoo dhumaa galmeessite ta'uun isaa ni beekama. Yemmuu Raashaan Yuukireen irratti waraana jalqabde Poop Firaansis embaasii mootummaa Raashaa isa magaalaa Room keessatti argamu daawwachuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan walabummaa pireesii har'a addunyaa irratti kabajamaa yeroo jiru kanatti gaazexeessaa biyyarraa dhiyeesse as Ameerikaa keessa jiru dubbisnee jirra. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmuu yookaan CPJ waliin waahilli keenya Simmanyi ishee qoyyee gaaffiif deebii geggeessiteen jalqabnaa jaallanneetu dhiyeessa.
Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuun sadarkaa sadaffaarra akka jirtu kunis labsiin yeroo hatattamaa ega labsamee booda lakkoofsi gaazexeessota hidhamanii dabalaa deemuusaa gareen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'f qindeessituu sagantaa Afrikaa akka ta'an Anjalaa Kintal ibsanii jiru. Erga labsiin kun kaafamee booda garuu gaazexeessonni hiikaman jiru jedhanii. Right now, we are very concerned about the fact that there are 2 journalists from the Oromia News Network. Dhimma akkaan nu yaaddessee jiru gaazexeessota 2 kanneen Oromiyaa News Network yookaan ONN hojjetan hidhamanii himannaa jabaan irratti dhiyaate tarii adaba du'aa irratti mursiisuu danda'u sanaati. Kun akkaan nu yaaddesseera jedhan. CPJ'n himannaan irratti dhiyaate ka'ee gadhiifamuu isaanii arguu barbaada jedhaniiru. Gaazexeessonni hiikamanis hangi tokko himannaan irratti dhiyaate guutummaatti kan irraa hin kaafamne waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa himannaa irratti dhiyaatan akka kaasuuf gaafannaa jedhan. Gaazexeessummaan akka yakkaatti ilaalamee hojii gaazexeessummaa gaggeessaniif hidhamuun himannaan irratti dhiyaachuun qabu. Miidiyaa fi gaazexeessonni odeeffannoo sirrii hin taaneef qabatamaa hin taane facaasanii fi akkasumas naamusa hin qabne ta'uun hundaaf karaa bana jedhanii. It does not help when you have censorship and where you only have one narrative which is coming. Saansurii gochuu fi madda oduu gam tokko irraa duwwaa waan dhufu gargaaramuun waan gargaaru hin qabu. Yeroo kun ta'u immoo mootummaan deebiin gama isaatii akka dhaga'amuu fi beekamu gochuu yaalaa jedhaniiru. Gaazexeessota Eertiraa keessaa kan ilaaleen 16 hidhaa keessa jiru hangi tokko ajjeefamuu malu mirkanii garuu hin qabne seeraan ala hidhamanii seera durattis hin dhiyaatin jiru jedhan. Itoophiyaa keessatti kan hidhaman 15 ta'uu fi kaan hiikamanii amma gaazexeessota 2tu hidhaa keessa jira jechuudhaan Anjalaa Kintal CPJ'tti qindeessituun sagantaa Afrikaa ibsa kennan xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya televiziyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan akkasumas Addis TV kan jedhamu keessatti immoo qindeessaa kutaa oduu ta'uun hojjetaa akka ture. Amma garuu as United States keessatti dhiyeessee kan jiru gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa haala walabummaa pireesii biyyaa irratti haasofsiiseen jira akkas jedha. Keessattuu bara 2018 yeroo jijjiiramni dhufeera jedhamee amaname san hawaasa pireesii gaazexeessota biyyattii san keessa jiraniif yeroo baay'ee abdii guddaadhaan eeggamaa turedha. Haa ta'u malee achi booda haalli pireesii yookiin walabummaan pireesii biyyattii kan bara EPRDF yookiin bara addawaawii ture san caala hammaachaa dhufuudhaan yeroo ammaa kana Itoophiyaan biyya gaazexeessotaaf biyya rakkoo cimaa taatetti kan argamtu akkasumas pireesiin walaba biyya sanillee sarara diimaa darbuudhaan haala hamaa keessa jira jedhee nama ammaantan. Fakkeenyaaf waan akkamii gaazexeessotarraa muuxannoo ofii keerraas kaate? Gaazexeessonni biyya sanii rakkoo hedduu keessa darbaniiti kan hojii isaanii hojjetanii keessattuu oduun qabiyyeenii fi akkaataan itti tamsa'inni qophiiwwanii fi qabiyyeen miidiyaalee garaagaraa kan heeyyamamu paartiin biyya bulchaa jiru hooggantoonni biyyattii biyya bulchaa jiru eenyuun akka ati gaafiif deebii gootu jaratu si murteessaa jechaadha. Kun sadarkaa kamiin akka gadi bu'aa dhufne waan mul'isuudha. Kanaafuu ammatti haalli pireesii biyya san keessa jiru gaazexeessotaaf waan hamaa namoonni hoogganaa mootummaa hooggantoota mootummaa ta'anii fi paartii biyya bulchaa jiru wajjin walitti dhiyeenya qaban qofa kan pireesii irratti dubbatan yaada fedhan irratti calaqqisiisan ta'ee hafee jira jechaadha. Asirratti gaazexeessaa Mubaarak mootummaan maal godhuu qabaa? Gaazexeessonni maal gochuu qabu jettee yaadda? Mootummaan akkuma keessattuu bara 2018 gaafa jijjiiramni kun dhufeera jedhamee muummichi ministeeraallee paarlaamaa biyyattii irratti akkasumas yeroo as United States of America yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed haasaa isaan taasisan kan pireesii Itoophiyaatiif abdii guddaa namatti horuu keessaa inni tokko miidiyaalee ugguruudhaan gaazexeessitoota hidhuudhaan mootummaa ta'anii itti fufuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan hojiirra oolchuu qaban jechaadha. Gaazexeessonni biyyattii sanii inni guddaanii fi inni cimaan wanti inni isaan raawwachuu qaban jedhee amanu
gaazexeessummaan dhugaa irratti jiraachuudha. Gaazexeessummaan gaafa dhugaa dubbatan dhugaan nama irratti mi'aawuu dhabuu danda'a yookaan turuu dhabuu danda'a. Professionalizimii yookiin immoo akkuma dameewwan hojii biroo gaazexeessummaan mataa isaatti ogummaa mataa isaa qaba. Kanaafuu seera ittiin bulmaata ogummaa gaazexeessummaa kabajanii isaan hojjechuun isaanirra jira. Yaadolee adda addaa keessummeessuudhaaf immoo gaazexeessonni mataa isaaniillee of qopheessuu qabu jechaadha. Har'atti rakkoon biyya san keessa jiru hammaatus boru seenaan waan isaan keessa darban ifa baasa jedhee namana. Gaazexeessaa Mubaarak Mahammad Duulaa deebii nuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi. Galatoomi jaalladha. Dhaggeeffattoota keenya kan hin har'aaf jedhee kanumaan hin xumura. An jaalladhee gammadaati. Nagaatti. Mormitoota lama ABO'f KFO'n mootummaan ajjeechaa fi lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabuu qabaa jechuudhaan tibbana ibsa baasanii jiru. Paartileen mormitootaa kanneen mootummaan waraana eegalee dhaabuudhaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an wajjin mari'achuun rakkoo uumame hiikuu qabaa jedhan ibsa mataatti kennaniin. Dhimma kanarratti yaada gama mootummaa argachuuf tattaaffiin goon hin milkoofne Naakoor Malkaatu gabaase. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa ejjennoo dheengadda mata duree nageenya lammiilee eegsisuu dadhabuun agarsiistuu kufaatii sirnichaati jedhu jalatti baaseen naannoo Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa fi hidhattootni biroo baatii eebilaa kana keessa namoota nagaa 278 ajjeesaniiru jechuun beeksisee jira. Dura taa'aan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa wantootni ijoo ibsicha irratti eeraman lamaa jechuun akkasitti ibsu. Tokkoffaan Oromiyaa gubbaatti mootummaan lola haaraa saaqee saba keenya baay'ee miidhaa jira. Karaa Ginnabaat karaa Daabargaa karaa Jalduu darbee Wallagga gamaa iddoo baay'eetti lola hamaa lola gadhee sabas immoo itti dabalanii mana gubuun ilmoo kee fidiiranii haadhaaf abbaa hidhuun qabeenya mancaasuun wanti baay'een bal'aan rakkoon saba keenya gubbaatti deemaa jira. Deddeebinee dhaabaa gara waliigalteetti deemaa isa yeroo mootummaan dideetumatti deemaa jira. Namni xiqqaa miti kan jidduu kana karaa mootummaa isaa ta'uu karaa hidhataa amararraa dhufuurraa haa ta'u gara nama 280 kan lolchuu kan nu ga'e kan nu geenye immoo sana caala bal'aa ta'uutu irra jira. Lammaffaa immoo inni tuttuqaan karaa amantee kunis immoo inni karaa Gondor ka'ee iddoo tokkotti as silphee gubbaattis waraabeetti dabalameera. Wanta akkasii kun immoo nuti sunuunni karaa dubbii sanyii deemaa ture immoo karaa amanteesitti dabalamee yoo dhufe biyyi kun gubachuu hin dandeessi. Mootummaan amantee fi siyaasa gargar baasuu dadhabuudhaan wanti dhufaa jiru innis immoo rakkoo bal'aa uumuu danda'a isa jedhu kana lamaan gubbaatti xiyyeeffate. KFO'n ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatame jedhame akkamitti akka mirkaneeffate ilaalchisee Profeesar Mararaan waan jedhan qabu. Oromiyaa maratti bari miseensa qabnaa miseensi keenya nama du'ee nuu gabaasaa nama hidhame nuu gabaasaa fi miidiyaa wala dhugaa dubbachuu danda'anii fi irra jireessa kan nuti ittiin waan akkasii fudhannu miseensa keenyarraa. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana irratti hanga ammaatti wanta jedheen qabu. Dhimma kana irratti deebiin akka kennamuuf gama keenyaan yaalii taasisaa jirra. Haa ta'u malee naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa keessatti haleellaa xiyyaaraa nammaleeyyiitiin raawwatame jedhame kan ilaaleen ministeerri tajaajila koominikeeshinii Dr. Laggasa Tulluu kaleessa sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan buufata waraanaa 5 fi bakka hidhattootni 5 argamanitti tarkaanfii fudhataa jira jedhanii turan. Gama biraatiin torban darbe keessa addi bilisummaa Oromoo ABO ibsa qabiyyee wal fakkaatu qabu baasee irratti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartichaa obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu. Jijjiirama dhufe jedhame wal qabatee golee Oromiyaa adda addaa keessatti goolii uumuudhaan sirni kun ofuma isaan lammiilee nagaa bakka adda addaatti lubbuun darbaadha ture. Jaarmiyaaleen dudhaa fi eenyummaa Oromummaa qaban hedduunis gaaga'amaa fi ulfoo uummatichaa kan ta'an immoo abbootiin gadaa fi akkasumas haawwan illee bakka adda addaatti daa'imman dabalatee jechuudha. Balaawwan kanaaf saaxilamaadha turan. Maatii miidhamtootaa akkasumas caasaa dhaaba keenyaa sadarkaan jiru irraati qulqulleeffachuudhaan dhumaatii qaqqabe kana hunda irratti ibsa baase. Waan mootummaa gaafataa jiran irrattis akkas jedhu obbo Lammiin. Wanni dursuu qabu lammiileen Oromiyaa nagaaf sabatina waaraa argachuu qabu jenna. Aangoorra turuuf lammiileen
lubbuun darbuu hin qabu, qabeenyaan gaamuudhaa hin qabu. Oromiyaan immoo dirree waraanaa fi dhiiga ilmaan isheen dhiqamuu hin qabdu. Mootummaan gurmuuwwan hidhattootaa bakka garaagaraatti socho'an irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsuun walqabatee ejjennoon paartilee mormitoota kanneenii maali kan jedhus gaafannee turre. Qabsoo Oromoo kana, rakkoo Oromoo kana, gaaffii Oromoo kana, gaaffii walqixxummaa kana, waan hundaa kana hiikuurra mootummaan dhufee darbu qawweenumaan hiika'ee nugusa Haile Sillaaseetti qabee dargiin itti darbee Ihaadeeg Adaawiin itti darbee amma immoo kunoo bilchiginnaa ga'eera. Kana gubbaatti immoo Oromoon gaaffii kana fudhatee bosona jala jira. Gaaffii kana qabatee magaalaa akka keenyaa karaa siyaasaa qabsaa'aa jiru jira. Hunda caala gaaffii kana deebisuudha malee yeroo hunda qawweedhaanii deebisuun waan baasuu miti jechuudha. Mariidhaanii waliigaltee biyyaatiin dhaabbachuutti irra jira. Innaa gaaffiin siyaasaa ka'ee humnan qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasuu isa jedhudha. Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akkan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaalee irratti akka inni hajjeesu argees dhagayees hin beeku. Seeran kabachiisa. Waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhu yoo ta'e qaamoleen idil addunyaa keessa gad bu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidha illee waamicha kan goone. Gama biraatiin hidhattoota shanee jedhan irratti haleellaan banamuu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jira jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa afran keessatti akkasumas Shawaa Lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaanis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa ka'an jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Waldaan Faayii Aartii Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti bakka agarsiisaa fakkii yookaan aart gaalarii dhabuun guddinaaf gumaacha silaa gama aartiin kennamuu malee gufachiiseera jechuudhaan ibsa. Miseensonni waldichaa Sagalee Raadiyoo Ameerikaaf yaada kennan tokko tokko namoonni damee aartii kana keessa jiran kaka'umsa dhuunfaatiin aadaa fi seenaa uummata Oromoo fakkiidhaan addunyaatti akka beeksisan dubbatu. Fakkiif boci bu'uura hawwata tuurizimiiti. Madda galiitis ka jedhan aartistoonni kun xiyyeeffannoo akka argachuu qabu gaafatan Tsahaay Daamxootu gabaase. Waldaan Faayin Aartii Oromiyaa turtii umurii waggaa 5 keessatti agarsiisa fakkii magaalaa Finfinnee keessatti marsaa 4ffaadhaaf dhiyeenya kana dhiyeessee ture. Waldaan kun agarsiisa yeroo yeroodhaan dhiyeessuu fi dhaabbiidhaan giddugala itti fakkiidhaan aadaa, safuu, duudhaaf seenaa Oromoo akkasumas qabeenya Oromoof Oromiyaa ibsuu dhabuun damee aartii kanaa quucarseera. Sadarkaa barbaadameen gumaacha isarraa barbaachisu baahachuuf carraa hin arganne jechuun ibsu miseensonni waldaa kanaa. Aartist Tasfaayee Dandanaa miseensota waldichaa hojii isaanii qabatanii agarsiisa fakkii dhiyeenya kana godambaa magaalaa Finfinnee keessatti dhiyaate irratti qabatanii dhufan keessaa isa tokkodha. Fakkii kanaan hojjete fakkii aartist Hacaaluu Hundeessaati. Egzibishinii waldaa Faayin Aartii Oromiyaa kan qopheesse irratti fidee dhufe jechaadha. Amma egzibishinii irratti ilaalamaa jira jechaadha. Lafa Oromoo irratti aadaa isaa, maalummaa isaa, aartii isaa, ilaalcha isaa, dimookiraasii isaa, meeshaalee aadaa isaa illee kan iddoo itti argatan. Garuu wanti kun aadaa fi turizimiin Oromiyaa qaamni ilaallatu hunduu waan kana aartii Oromoo kanarratti wanta haaraa argodhee arguun barbaadan baay'ee. Namni hojii isaa waltajjii itti agarsiisatu yoo hin arganne ibsaa gaanii keessaatii jechuun faayidaa agarsiisa kanaa kan ibsan ammoo aartist Girmaa Bultiiti. Fakkiin kun anaan hojjedhe mata duree abbaa gadaa kan jedhu nan hojjedhe. Meeshaan ittiin hojjedhe immoo kaanvaasii fi halluuwwan garaagaraa kan ta'u teeknika
peentingii jedhamuun hojjedhe peentingii san keessatti immoo akkaataa realizimiitiin nan hojjedhe jechuudha. Aartii akkanaa kana hojjechuu fi akkaataa egzibishiniitiin immoo uummatatti dhiyeessuun faayidaan inni qabu faayidaa lama qaba. Faayidaan inni tokko aadaa fi seenaa saba Oromoo maal fakkaata kan jedhu aadaa saba sanii agarsiisuudhaan akkanumas hawwata turizimiiti kan ta'u qabeenyii fi lafti agarsiisaa kan ta'u naannoo kana keessa kan jiraniif turistoonni akka dhufan awareness kan uumu waggaa ta'u. Inni lammataa immoo aartistoota naannoo kana keessa jiran dargaggoota lafaa dhufaa jiran kana jajjabeessuudhaan akka wallaatitti walitti qabuudhaan muuxannoo hojii ofii waliin jijjiiruudhaaf faayidaa kana qaba jechuudha. Waggaa 27 damee aartii kana keessatti dabarsuu kan dubbate aartist Daani'eel Asfaaw immoo ogummaa kana dhaloota dhaalchisuudhaaf qophiidha jechuun ibsee jira. Fakkeenyaaf yeroo dhiyootti ijoolleen Oromoo yeroo ijoolleen afaan Oromoo dubbattu amma bulchiinsi Finfinnee bara bulchaa eenyuun Taakkalaa Uumaatti ijoolleen afaan Oromootiin akka ittiin baratan carraa argataniiru. Isaan amma gara giddu galatti dhufanii waan tokkoon yaade isaan gurmeessee otoo leenjisee aartii kanarratti warri ijoolleen fedhii qaban giddu gala keessatti tune jalqabee jedheen yaade. Maaliif rakkoon keenya rakkoo target group as Finfinnee keessatti argachuu hin dandeenyu. Maatiin ijoollees humna hin qaban geejjibaadhaan gaggeessanii ijoollee ittiin baratan haala mijeessuu irratti baay'ee rakkoodha. Ittiin jalqabuuf yaadni kun jira. Waldaan Faayin Aartii Oromiyaa turtii waggaa 5 keessatti jijjiirama agarsiiseera jechuun haala ammaa itti jiru immoo pirezidaantii waldichaa aartist Umar Goobee sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waggaa 5 deemu jira. Umriin isaa gabaabaa garuu hojiin inni hagamma hojjete hojii gaariidha. Waldaa kan keessatti amma ijoolleen lafaa ol dhufaa jirtu keessumaa dargaggootiin hedduun egzibishinii garaagaraa agarsiisa waan dhufnee fi gartee akka durii sun namni ogummaa kan irraa achi baqatu hin jiru. Ijoolleen amma fedhiin gara asitti dhufaa jirti. Durii nama asitti finnee miseensa kan tolchinee jajjabeessuuf rakkoo ture. Har'a immoo ijoolleen kadhaan as dhufaa jirti jechaadha. Yuunivarsiitii irraa as dhufaa jirti jechaadha. Jaaraa jirra jechaadha. Warri ammas keessatti argisiise. Fakkiin ammas keessatti agartan kun irri guddaan isaa warri hojjetee dargaggoota. Namni umriin isaa guddaa nama muraasa. Irri guddaan isaaniitu dargaggoota. Waldaan Faayin Aartii Oromiyaa aadaa, seenaa, duudhaa Oromoo qabeenya Oromiyaan qabdu bakkeewwan hawwata turizimii ta'an fakkiidhaan wiirtuu tokko keessatti kuusuun agarsiisuuf qophiidha. Garuu bakka mijataan hin jiru kan jedhan pirezidaantii waldichaa osoo xiyyeeffannoo argatee waan jedhan gaafataniiru. Amma Oromoon akka guddinni isaatti yoo xiqqaate magaala kan keessa galaarii tokko qabaachuu qabni ture. Hagamma hin qabne. Asumaan akka dhaamsalletti wanni an dhaamuu barbaadu. Galaarii tokko otoo nuu kenne nuu kennuus hin danda'a. Otoo nuu kenne galaarii kan keessatti seenaa fi aadaa uummata kana hin laalanii qabeenya uummata kana hin laalanii warri alaa dhufu kun kaan ammoo hin bitatu yoo bitatan ammoo ijoolleen fayyadamoo taati. Fayyadamoo qofaa miti galii magaalichaa hin galcha mootummaallee hin galcha fakkiin kun. Miseensonni waldaa Faayin Aartii Oromiyaa giddugalli itti fakkii kaasanii fi itti agarsiisan keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti dhibuun hojiicha quucarseeraa jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa wal ta'uudhaan osoo furmaata itti kennanii waan jedhan kaasaniiru. Komii miseensonni waldichaa kaasaniif ammatti qaamolee kanneen irraa deebii arganne yeroo itti deebii kan argannu yoo ta'e gabaasa birootiin qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.